إيش كبنات. Qabanaan na jira. أمم. Akka xiyyaa kanatti taa'e. Akka teessuun fadha. Likkii xiyyaa kanatti. ويجي أنا بدي خان إيش. Iyyaa xiqqashoo akkatti asinatti garagara. Akkatti. Akkatti miti duddatti miti asoo sirkana mana hiisiifta. Yaa asinatti garagale. إيش يبصر. Akka xiyyaa kanatti garagale. Yaa Rabbii xiyyatti naa qajeelchate. Yaa Rabbii qajeelloon si biraa itti naa qajeelchii mitiraa. Jaartii yaa fakkaatti akka ajaa'ibatti yaa. Sirkannaan as garagali achiin garagalu jirtaati laal natti as garagali akkatti fuula kee. Yaa Rabbii أكلمه. eewas xiqqasho moo duuba akka achi naa hiike xiqqasho. ما أبصر كشي ودو ستي قلي بار. Hudduu natti hin galle oggona maddiidha akkatti natti fuula natti garagalte fakkaata. إيش. Ana maddi akkasi amma akkatti akka waan fuula natti garagalteeti yes. Raantanaa kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo bakka jirtan hundi salaamtaan teenya ta'oon irraa buqqaatu isin hageessu isin jechaa kabajamtuu fi jaalatamtuu shamarree sirkannaan nutti argamti. Sirkannaan hin gaarraan tanaa gaafii haga digdamaa takka gaafanneeti walitti deebinaani. Sirkuyyee xiqqashoo of duuba osoo hiite maal dassi hin jiru maaliif akkatti osoo hiite. Yaa. أوكي بسايي. Miyyoo bareedduu bishaan shaggar ni beektaati biyyatti bishaan shaggar ni beektaati haayilaanda shagama ni beektaa أنا بخ. dhugaan gaafaati biyyaa baatu shaggar ni jira bishaan shaggar Anjir jechuun dhageen malee dhugeen beekamu beekuun. bishaan shaggar dhugdeen beektaati. Hin beeku hin beeku. Egaa marsaa lammaffaa keenya qabannee dhufnee jirra. Sirkannaan maqaan kee hadhugaa eenyu maqaa kee mee hadhugaa hagandaa haga haakiyya keetu nutti himi. Gaafii tokkoffaa. Maqaan kiyya Fariizaa Mammasaaniiti. Fariizaa? Fariizaa Mammasaanii nagee koo galatoon. Mammasaanii Abdurrahiim. Mammasaanii Abdurrahiim. Maasha Allah. Okay. Sirkannaan gaafii itti aantu gaa'ii eessatti dhalattee iddoo dhaloota keetii? Iddoon dhaloota kiyyaa Kaaramilee. Godina Harargee bahaa Godina Harargee bahaa Araddaa Caffee Aannanii. Araddaa Caffee Aannanii magaalaa Kaaramillee. Ijoollee Kaaramilleeti jechuudha. Ijoolleen akkatti bishaan lagaa fakkaatu tuni. Okay. Sirkannaan eessa dhalattee gaafin itti aantu immoo obboleeyyan qabdaayii obboleettii qabdaayii meeqa waliin dhalattee ati meeqaffaadha? Obboleeyyan 5. Anaa hojjetti 5. Si waliin 5 jechuun 5 waliin dhalattee jechuudha. Okay. Obboleeyyan 5 waliin dhalattee ati hoo meeqaffaadha? Meeqattu dhalaadha? Meeqattu dhiira? 2 dhalaadha 3 dhiira. 2 dhalaadha? 3 dhiira. Lameen dhalaadhaa sun akkuma keetti bareedanii moo akkamitti dubbiin natti hime? Takka anumaa bar ana malee takkumaa bar. Tokko on lamaan dhalaadha naan barane si malee lamaa jiran se'u. Takkitti Ana malee takkumaa jira. Okay. Ati meeqaffaadha? Ani lammaffaadha. Lammaffaa ijoollee teessan keessaa eenyu haalaan bareeda? Yaani ta dhiiraa moo ta dhalaa? Kanuma dhalaa keessattuu mara keessaa ijoollee teessan keessaa ta haalaan bareeddu. 5 keessaa. Obboleettiin diinarra bareeddi garuu. Obboleettiin dhugaan sirra bareeddi? Haga sirratti hafe kanarra moosi? Yaa. Deena jenna hawaasa kana soddaataan gaafa. Akkanatti? Maal jettu? Yaa soddaataan akka yoo akkana dhugaan taate soddaataan. Okay. Akkamitti biyyaa baatee dhiyoon tana waan gaafneef isii tana bira kunna. Akkatti biyyaa baatee itti as deebina. Hayyee obboleessan 5 keessaa ati meeqaffaa gaafii jiru hin deebine bara. Lammaffaa baraan. Lammaffaadha okay. Taangafaatis dhiira moo dhalaa? Dhalaa. Dhalaadha okay. Guys tap share fi copy link gochuun dagatina ishee hunda keessa warri mana sirkannaan jirtanis warri mana kana jirtanis.
Sirkannaan jechuun obboleeyyan shanii waliin dhalatte ishiin lammaffaadha. Obboleetti Afurii wajjin dhaladhe anatti shani malee. eegaa afurii waliin dhalatte shanii malee sanuma keessa buu ta'ee sirkannaan obboleettiin tiyya narra bareeddii yaada jirugaa obboleeyyan ishii hoo haala kanaarre. Obboleeyyan dhiiraa akkam jiran? Baay'ee bareeda. Mee wallaahi ija sirkannaan. Wallaahi Hedduu takka moosi. yaa Shamarran sirkannaan janaan dhugaan isinitti hima. Haala deemtanii kattoonni jettan kanaan sirkannaan janaa obboleeyyan keessaa tokko wal na barsiisi jechuun dirqama isinirra jiru haala kanaan. Kan ishirra bareede yoo ta'e egaa okay. Sirkannaan egaa lammaffaarraan dhaladhetti mana barumsaa haga meeqatti baratte? 8. Kutaa 8 baratte? yaa Maashaallah. Mana wanni kan Islaamaa hoo? Mana Quraana? Quraan Islaamaa jaboon garee. Mee Faatihaa irra nu buusime yoo Faatiyaa. yaa Faatihaa irra nu buusime. Hello? Okay. Ayyee irra buuse. Eessa qara? Faatihaa alhamdu. Na yaadadhaa koo egaa Faatiyaan qara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Hello? Hello? Indiana jira silkin. Irran si kutaatan gaafi? Okay. Qara'uu? Yaa qaree. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الكناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله. اوكي غافين تيني تتان تو سركنان برم ساغا سديت تنقريته غافا دبرا جالله قبداي اما سنيروم نسلافو warda bar game walitti arganne akka geematti walitti arganne asiin nama ol galchuu hin dandeenyu yoo gastii argattee wanni dhufte malee ishii walitti arganne waan ta'eef akka geematti walitti arganne laa taaptaa godhaa gasu sirkannaan Oi. waan an jedhu dhagaan jirtu Dhaga'uu jira bar wardaa dubbachuu jirta bar. okay gaafin tiyya eenyuttu duras dhungatee gaafa biyya jirtu kutaa meeqa sii barattu jaalallee kami keessai akkamitti akkam taate ha Okay. Gaafa kutaa qaruun jaalallee baafadhiyaan. kutaa jatti jaalallee eegalte jechuun Yaa. kutaa jatti jaalallee ergatte kutaa meeqatti si dhungate re Dhungatee namni. Gaafa wal baru sana dhungate gaa. Maa jechuudha. gaafa san kutuma jatti moo Haa? kutuma jatti si dhungate Yaa. eessa si dhungate eessa si Mallaqaa dhungate irraa dhungate. asirra moo Erga tabbila. maashaallah maashaallah asumara si dhungate wayyaa haaya jaalallee kee duba wajji jirtan moo adda baatan akkamitti adda baatan ka gaafa saniisan Wal jaalannee an biyya kana dhufee beektaa? hayyee
Gaafa nan biyyaa deeme ammoo gaafa Ayyee nan biyyaa deemee xiqqoo taa'u ni ayyee du'e. Osuma dardara. osuma dardaraatu Mm. wayii sirkannan baguma fitta sin jaalatan adun gaafsan si jaaladhe du'e jechuu gara haala kanaan yaa rabbi khayraamata godhiif wallaahi hindeena jennaa rabbi raamataa godhuuf jedha keenya rabbi araaramuuf haya wayii sirkannan seenan ta'e hundi wanni kee hundi garaa nama nyaatti sheekotoota islaamaa keessa agartu keessaa khaylammatti ammaan tanaa jechuudha eenyu haalan jaalattaa sheekota keessaa Kabajan qabaa malee hin jaaladhu. kanuma bakka diin sagaleen isaa sitti toltee dhaggeeffattu La. sheekotumaa Isaanii nan kabaja malee akka sheekottiitti nan kabaja malee nama dhoonni hin jaaladhu hin qabu sheekottii keessa. yaa bar jaalala san hin baanu Ish. jaalala oggoo amma nama tokko barsiisaa keessaa barsiisaa barumsi irraa sii galu hin jiru Ndee sheekoti irraa akkatti fayyadi maaliif sheekoti irraa akkatti fayyadami yooti Ish. eenyudhaan siin jee sii addabaatti dubbinti Abduu shiga. abdooshii abdooshii kun akkam jaa mee waan isaa keessaa mee takkanatti Waan isaa keessaa sheekotumaa waan dhaggeeffattu jechuudha sirkanna wallaa sheekotumaa waan hin jettu jechuudha haya sirra irra isaa kutaa abdoosh jettee abdoosh keessaa immoo waan ittiin yeroo hedduu inni jiru keessaa nu himannaan diddee gaafin itti aantu immoo kutaa oromoo 11 keessaa eessatti heerumuu feetaa baay'ee ulfaatota. maaltu baay'ee Bakkuma ulfaata hiree nama buufte gaagaruu. bakkuma irra nama buufte garuu fadhiin namaa ni jirtii miree fadhii ta'e An garuu walloo fi hararge. lama filattee jechuudha walloo fi harargee walloo fi harargee kasaa heerumuu feeta rabbi lameen keessaa si'aa kan nu qabu waamuun si godha maalin siin jaare akkana harargee kasaa ta'e ani siif hin jira ishi Jalatami. okay gaafin teenya ta'etti aantu immoo artistoota keessaa eenyu haalan jaalattaa eenyu dhaggeeffattaa An artistoota keessaa nama dhaggeeffadhu hin qabu. Dhaggeeffadhu muuziqaa. Intiin achi namaa jechuun sirkannaan Dhaggeeffannee si illee takka. artistootuma keessa muuziqaa dhaggeeffattus hin qabdu jaalattus hin qabdu jechuudha. Yaani sirba faraanfaa jaaladha malee akkasitti bas jiran. Okay Bas artistoota faraanumaa haa ta'u ishee. faraan dinqisiifadha artistoota keessaa eenyu dinqisiifattaa hojjan okay waa'ee sirkannaan dubbiin moo qabdamu maaliif akkatti akkatti achi Eshi egaa akka bareedaa bifaanis akkana fakkaataa gaafitti aantu tunis bifaanis akkana fakkaataa hedduu takka tas nama jettaa sii galee hedduu takka qashxiidhaati ila ammatti mammadoo nammeeqattu jaalala si gaafate haqala tankijimne ar'a duniyaa boruu akira haasonni kun as citaame qabu haasonni kun akka sirraa haasonni kanaa miti ambii wasii kanaa miti taajamne sii galee kijibas Maal jettee ati maal jettiin dhageenye garuu waan dhageenye. la kijibas kan ittiin laanne dhageesse sirku kan somni keessan jira Jibaan jiru. yaa ila ammatti mee akkuma dhugatti jaalallee dhiiraa meeqattu jaalala gaafii jaalalaa sii dhiyeesse akka bareedaa akkanaa yaati Yaani izaabaan hin beeku kan namani fi jaaladhe hin beeka malee namni na jaalate hin beeku. namuma si jaalate carraa argate kanuma carraa argate si gaafate mee Ma izaabuun danda'u reebsa maal gaafii akkanaa izaabaan hin beeku kan namni guyyaadhaa meeqa si gaafachuu danda'a. okay guyyaarraa meeqa si gaafatuu danda'a okay meeqa si guyyatti yoo meeqa si gaafate hisaaba tilmaama baafna guyyatti meeqa si ni gaafata Iyyoo nan bedeen. tilmaami mee
kanan danda'u laa. Hin danda'u. Egaa hin beeku reezaa maaliif shaa'aayi? Sirkannaa nama fakkeenyaaf guyyatti yoo namni sadi si gaafate baatitti namni meeqa si gaafate jechuudha beekadhu. Ati har'a mee maata guyyaa taanitti dhiise har'a namni si gaafate gaafi jaalaa. Haqeem hin kijibin. Nan gaafanne laa. Nan gaafanne. Guyyaa sin gaafanne sin qabanii jechuudha. Galatoon ulfaadhu. Hin beeku garuu hedduudha tilmaaman himuunis natti ulfaateetti ilaalcha sodaatu keessa jira waan ta'eef saniif diddee dubbii tana. Akkasimi? Laa sodaan qabu maaliif na gaafadhu yaani deebisaan jiraannaan nan deebisa gara. Duba namni meeqa gaafi jaalalaa si gaafate annaan himuu diddee bara. Hin beeku dee tilmaamaan akkanumatti hin jaaree amma ofirraa jaama jechuudha. Okay, ati namni meeqa gaafatte? Nama baay'een gaafadhe. Nama meeqa gaafatte nama baay'eeti? Hojii tanyaa wallahi. Wallahi na qabalchiifte. Nama si gaafate mannaan nama baay'een gaafate naa jetti si maasir fi qalma takka. Namni meeqa gaafate natti hime ajaa'iba. Nama fi gaafadhe muruu naa wayyaa nama na gaafate muruu naa. Ayyee namni meeqa gaafatteeti? Amma wallahi eeguma dhaladhee kan hin gijimne nama lama qofan gaafadhe. Eeguma dhalattee gaafi jaalalaa nama lama qofa gaafatte? Yaani hajaaladhu malee ittiin dhiyaadhu reenaan sodaadha. Ofirraa if qaba waan ta'eef. Kaan ka jaalatte hedduudha garuu ka gaafatte keessaa nama lama qofa jechuudha. Bas akkuma qoosaatti kokkoflaa jeeni. Okay. Hedduu si jaaladha. Anillee si jaaladha naan jee. Dura tuqaafaa ergiteetiif akkamitti dubbiftee reega nama gaafatuudhaaf. Ambarra yeroo hedduu shamarran gaafi jaalalaa namaan dhiyeessitu innee yaadna turre. Ni jirteedha dubbiin tun. Ni gaafatte dhalaan. Gaaffii oduun ta'ii nama tokko walitti dhiyeenyoo qabaattanii yeroo hunda wal dudubbista yaani wajjin tura yaani hedduu wajjin haasoftan akkuma saayibaa akkuma anaafetii wajjin haasofne sirraan qabee. Okay. Yeroo hedduu wajjis ni haasofna gaa'ee na waliinis ni haasofta. Na waliinis ni haasofta. Yoo isaa wajjin haasofitee maalummaa wal beektan taate. Akkasittiin gaafadhe ayyaani. Ana maaliif hin gaafatin wajjin haasofta? Amma fakkeenyaaf na wajjin waan ta'eef na jaalataan atti na gaafachuu sodaata an jeen. Okay. Okay. Nama lama gaafattee. Warra TikTok kana keessa eenyu dinqisiifatta? Eenyu dinqisiifatta? Yaa feemasoota TikTok kana keessa eenyu waan dinqisiifatta? Jiru warra feemasaa warra hin dinqisiifatu. Dinqisiifatu kana hin beektu haalli? Naagalee jira. Suma yoo hin jee irra wayya malee namni biraan jiru. Ana dinqisiifatu? Si biraan jira fadoo ta'een suma bas. Bishaan kana Hallelujah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takka tete tanaan dinqisiifamne bocolaan arrafamnus marra koo qaba sirkana akkamitti? Hee? Wallahi lazim arra ugaa wallahi bishaan turki bishaan hin qabdoote. Nan qaba. Ibsaan dinqisiifadhaa jettee gaa'ee warroota TikTok keessa maal ennaan dhuga qabdi bara. Namni ijoollee ol babaasee taphachiisee wajji qoflu ijoollee feemasotaa keessaa so nama yeroo jalqabaatiif barsiisee warroonni feemasotaa itti hojjetaa jiru keessaa an tokko dhugaan isin hin jaabi dhaaduuf hin jiru. If dhaaduuf hin jiru. Taap share copy gochuun dagatina. Warri YouTubaatis immoo subscribe gochuun dagatina. Haya sirkannaan warra TikTok keessa eenyu dinqisiifattannaan ibsaan jettee namni jiru. Mee jiruu baqaa tana keessatti si galee namni ati galateeffachuu barbaaddu ega biyyaa baate tarii karallee haa ta'u uummata akkallee haa ta'u namni kun galata namatti qabattuun kan maqaa dha'uu barbaaddu ni jira. Jiruu baqaa tana keessa waan si mudatee deemu kan maa gaafa taariif illee hin taane. Yaa namni baay'ee tola si oolaa iddoo tokko lama ta'een.
Ayyee. itti yaada jira bar. Nama gaafa rakkoo nabaatiin itti yaada jira. Okay. Garuu hedduu jira. Ayyee. Qashoo maaliif achi inni sirkannaa naati? Ambara akkattaa'e akkattaa'e isinii tolta. Eenyu jira namni gaafa jiruu baqaatan? Ayi muree. Himee? Seefullaa. Seyfullaa. An shamarran galateeffatte jeetiin ka'e. Seyfullaa galatoon ulfaadhu siin jenna. Sirkannaan hedduu jiruu baqaatan keessan nama na gargaarettee si galateeffattee bakka jirtutti salaamtan ta'e ta'uun irraa buqqaate siin haadha qabuun siin jaa. Dhiiraa mi'i fi dura? Yaa. Yaa. Hambayyoo jaayillee ishiitii hambayyoo nama dhugumaan gargaare dubbiin tun walitti harkaa laqamte kam. Maaliif akka yaadde garuu yaadannaan qalbiin ta'e kutte. Laana yaada dhiibas jira. Dhiisa kan boo'in dhiise. Okay, haadha fi abbaan kee miidiyaa ni fayyadamanii? Hin fayyadamu. Namni miidiyaa fayyadamee miidiyaa irraa si eegu faan akkami waan akkanaas irraa hin bareedu ni qabda. Yaa jira. Obboleettiin biyya fayyadamti. Haadha abbaan kee hin Abbaan fayyadamu. biyya garuu fayyadamu bila seetu malee. Okay, hin fayyadaman jechuudha haadha abbaa keessan. Haadha abbaa keessa warri dhaqxaqii itti kannatanii ifi teessanii kana ol haxootan bitaa fi haadha abbaa keessaniifis waan ifii gartan ilmoon waan gaggaarii abbaa fi abbaa agarsiisuu danda'u qabdi. Ilmoon waan zamanni deeme haadha fi abbaa teknooloojii jala oofuu danda'u qabdan. Dhugaan isin hin jaan. Haadha abbaa keessanii silkii haxaawwanis bitaa fi bireeqii. Namni dhugaan sa'u mobaayila keessan akka akkasii garte ilmoon keessan dhuftee sin jaa. Kanaafuu hundi keessanii haadha abbaa keessan silkii xaxxargan bitaa fi itti kannaa rakkoon qabu. Maalina isinumaanuu yoo achi keessan isin dudubbisan waan takka waan ta'eef akkamitti sirkannaan? Yaa. Yaa maaliif haadha abbaa ofii nama tissaa hamtuu kan daleeynes isaanii jecha na argan jettee atummaanuu kabajaa qabda hoggaa miidiyaarra dhuftee haadha abbaa kiyyaan na wajji ilaalaa sina siraata qabaatta. Namoonni gariin haadha abbaatti moobaayilaan kannanii moobaayila haadha abbaan quban qabu ifii akka fedhe taa'aa jechuudha. Waan kana nama balleessaa jira. Sii galee akkamitti bakka tanaa fi bakki teenaan haadha abbaa keessan itti kannaa isin hin jee. Isinii galee? Bakka tanaaf jecha namni dhugaan jirtu haadha abbaa kiyyaan na ilaalaa yoo beektee waan dubbattuu fi waan dhiiftu adda baafattee haasoftaa jechuudha. Saniif wadharaa kaaftee yoo bituu fi baatte sin dhiisu ishee. Eenyu? Ummaatee takka abbaa keetti silkii. Ni qabanii sooshaal miidiyaan fayyadaman amma akka tiktook fayyadaman kana bas warri fayyadamu jawwaara ni qabanii imoo qofa fayyadamanii warri biyyaa. Yaa ni qabanii wanni fayyadamanii waa'ee faafaa itti bitii fi akkana barummaa yeesiin akkatti wanni ijaa isiniif hin Ni dawwalee. qabanii ganda tiktook balaa barsiisee jennaan ati galkanii biyyaa sirra oolan mayyalaaf deemta. Yaaboo miyyoonti yaa sirraa maaluma godhatten bayyoo maal taate yaaboo miyyoonti dhani dhaabbatti guyyaa guutuu ilmoon tiyya guyyaa guutuu ni dhaabbatti takkaan teenyatte amma. Eewwatu lama rakkoo. Akka itti sirkanaan wayyaa ilmoo. Jira takkaa gurra buusee hin beeku warra keenyarra. Rakkoon qabu maal ennaan viidiyoo waraabamteetu amma achitti jirtu taate sii dhaabbatee akkatti dhaabbatee hafe kana wayii ilmoon tiyya dhaabbatti maal taate jedhanii booda rabshaawwan jedhanii agarsiisa isin gadee haadha abbaa keessan teknooloojii loofa. Eeshi. Jaalallee jana jentu ni qabdaam. Jaalallee jana jentu ni qabdaam. Ammaaf moo niin qabaye. Ndeen achina. Nin qab qubee duraatti nutti hime. Qubee duraa. Isa reefuun tana yeroo ati mana seentu si ol taa'u san. Isa reefuun tana goona mana ol seenu si na ol ta'a. Eenyu inni? Qubee. Yeroo mana kiyya dhufte. Qubee isaa nutti hime. Za. Za. Naan ra. Oh, zaan kabiraati yaani zaan ka gubbarraan jana jedhamu fakkaatti. Haya, ra. WhatsApp bro. Zaadha wallahi zaadha. Zaadha. Miyyoo maal taate? Ra takka ifraan gootu ibsaa jedhu. Okay. Maqaa isaa himuu naa wayyaa ammaan. Himi bakka amarra koo qabu maqaan isaa eenyu? Ramzii.
رمزي 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 آل وصال الرمزي إنا نافين قاو تكتي سيفن نونغا داشي سما في نونغا دي مالي وان براتين فراتين برو يشي قالي نما سيفن نونغا دي مال ناني بريني قادمان إسي كما خفودو غرو توكما آدم أرنفانا كزاني راسر بنشي يو ربي سيقودي نفوتا يو ربي سيقودي نمو بس خلاص أما غاسر جرتو نموتو فوق قادمان نموتو لالتي ويا ربي خي أوسطي يتاتي ويا ربي خي يجا أكاسيمي أما سير كان نما غوجتي namni sadi shan gaafi jaalala ishii gaafatu keessaa tokko odoo miseejii ishii seentee laaltee ni kijibtee malee nama laafee miti. Eshi tuni gaafii wanniiti maaliin of jiraachisaa jirta? Akkam qabu gaafadhu. Maaliin of jiraachisaa jirta jetti? Gaafii warra baqattaa qophootte gaafin tuli. Eenyu? Ati maaliin of jiraachisaa jirta? Akkam? Jiruutee maaliin of jiraachisaa jirta? Maaliin of jiraachisaa jirta? Yaa haddaamaa daleeddeti moo dallaala moo ni naggadda moo Yaa manuma namaa keessan dalagadaa. manuma namaa keessa daleedda? Yaa. Yaa haddaamaa jechuudha. Rabbi haddaamummaa tanarraa illee si haa baasu. Amiin. Okay. Warroota sheekota tuttuqaniif maal dhaamta? Waan hin dhaamuuf hin qabaanii namni ammaan tana waa dhaamteefis hin dhagahu. Dhaamsumatti dhaamteef sanirra ajandaa uummata sii galtee uummata silaatti dhaamteef sanirra. Okay. Saniifuu an yoo isinitti tole ammoo sheekotti jechuun amma akka abbootii teenyaati. Nama irraa barumsa fudhannu beekta. Okay. Saniifuu nama kabajamaa nama qaaliidha isaan nuuf qaaliidha. Namni irraa waa barattu barsiisaa keenya waan ta'eef irraa of eeguun osoo inni nutti maqeeru nuti nama jala miliinu malee nama afaan deeffannu miti akka abbaa keenya tokko. Okay. Sheekotirraa yaa. Warri sheekottii xuxuxan dhiisaa walitti hin fakkaatan walirraan fakkaatan. Yaa hojiin teetii warru takka walitti qottan wasanni sooladda sirkannaan akkas isin jette gaa osoo akka isinittuu dabaniihu dhiisuu danda'u qabdanii sheekotiin. Yaa silaama misaaliif akka gabbahanii maqaa keetuu si tuqanii jechuu abalu da'anii si tuqanii si dubbisaniihu dubbatuun sirraa hin eegamu. Sii taanaan gorsa fudhadhe sii ta'uu baannaan ammoo callistee bira kutuudha malee dubbii takka lama godhuun faayidaa hin qabdu beekta. Nagaa habaasa namaa fudhachuun bareedaa miti. Akka nama haadha abbaa keessanitti afaan deeffateetii beeku sheekottii tuquu jechuun. Yaa aqii hin ta'inaa jenna aqii diin hin ta'inaa aqii haadha abbaatii fi aqii diin hin ta'inaa jechuudha. Namoota diin qabatanii deddeeman tuttuquun sheekota olumaata tuttuquun xiqqaachuudha dirree salphinaati. Kanaafuu waan kanarraa of qusadhaan isin jechuu barbaadan tullee asumaanii kabajaa fi jaalalaan isin gaafanne humnaannis ni jirraa qurxaanis ni beeknaa garuu immoo arragaa sagantaan qophii gaafiif deebii mudannoo jireenyaatti sirkannaan waliin gaafin itti aantu dhiirti viidiyoo siif ergite jirti tas gaafatte hoo jirti nu ergisin jettee. Maal? Viidiyoo waan amma zabana kanaa kana wal qabatee dhiirti ifi. Namni ana gaafate viidiyoo nu ergi jaaniin. Yaa oduma wal dubbiftanii gaa dubbisan samee sirku iyyeejanii. Laa hin jiru. Hin jiru diyaaspoora illee ta'e wanti takka hin jiru. Takka nama wajjin akkasittuu naasa'uu waan hin jiru. Bakka viidiyoo san hin seenne jechuudha. Yaa. Ati si gaafate hin jiru. Ka ifii namarratti arguu jira jechuudha kan dhagee dhugaadha ka ifii sirratti argee jira. Guyyaa tokko qofa ammoo siifin erga siin jee anaatu siin jee. Anaatu? Anaatu siin jee anaatu si erguu ibsaa viidiyoo siin jee. Ati anaa ammoo? Eessatti siin jee samma akka mana keetti siin jee natti fakkaata. TikTok irratti moo? Ee. Maalin siin jee reen sirkana?
أي مرات والله وين من سالس فيديو كار ودي بيناد والله لازم ودي بيناد والله لازم والله ودي بيناد لا أنت ما أنت توكلني سر كنان سير قول سنجي أما قافي وأنا قافت فيديو ورابمتي جرتي بربويا وجناس وندسان أكن جيو فيديو نمنا ورابسان رتي نرجع تيك توك يساتي فيديو هذا وجناس أوكي سيفين أرجعنا جت تجوبا ما أنا أرجع يا جويدو أنا رام فدي بر أتس ديرتي أرجين توري لا أرجين توري سينجي سي إرجو بساسي ناني أرجين نان جتاتي أوكي أنا سكسين جيروان نما نجاتي قرتين إنكو والله سر كنا قالوا خيسان دفع أما يعني هاك أني بملي أما هاك مجروني بملي يا وأنا قاس جن الشيء ها جاتي خي أتوقع كذبتو أن أنا أرجع سنجي مره يا فيديو من ما تو والله سقفا فين بيا سقفا هو من ما كي كوا سيني فيديو إذا كجراسي يركو سينجي أنا أرجيني جتي أوكي ماشي محمدون إفي فيديو سي أرجع جراي قافين تانت إفما ودوتي إسان قافتين إفرا ورابي أكم محمدون غرغري بكدو أنا أفمو إيه أنا أفمو إيه جرو والله جرو إرجع في ورجع تنا ما أنت دفع إرجع في يو إرجو في دنا ما ولا تبقى أنت نما ما تيرسل كنانس إرجع في مرة كوكب هاسي إرجع مواسين أرجن لا أم بربادة آية الموني قبضة الموني سافوتي إيرمتي تكا إجازة تكا نيرم لا أها دبرماني قبضاي ربي جد إفهم هذا مال قافي دار قافي في ديبي جرخوني وان سينا جروتي خستا براخوتي تاني براخوتي هنتاني شو ما يشوغا سكنا هنيرو خلاص نتاني براخوتي هاي قافي دوراني تكوني خاطا تنسو ننقبتي أما مو هغنك خلوا لي نيا دم تغنت نجون تنا متو كدورة دبرمان قبنا جاتشا تورت أما مو براخوتي مال تغنت نهاتي مال فاتي جاتشون إيسا أوكي قافي تنا براخونا أوكي أما إيسا جرات ترى قافين رياضي جرى سودي رياض gabaaf si nutti maaltu biyyaas baase. maaltu biyyaas baasee eegaa akkanumatti hin bee dhufe Akkamatti ee akkamatti hin beeruuf jechuun maal jiru? haasofnee turree baribsaa Gabaabsitee maaltu akka biyyaas baase bakka tanatti qashoo irraa ibsiif. wallahi gaafsanii waan biyyaa na baase hin beeku waan numa deemaniif hin deeme malee. Okay, kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa intarviin sirkannaan waliin goone kana maalummaa ishirraa kaasee haga waan takka takkatti ishii gaafannee jirra. Galatooma alfaaddaa isinin jaalladhaa isinin kabajaanii akkasuma immoo nama biraa namni isinii fiduu komantii jalatti barreessaa warroota tiktook keessaa takka takkaan fuudha qabnee isiniif hinna intarvii akka ajaa'ibatti gaafachaati. Sirkuu jechuun nama jaalalaa, nama dhugaatii, nama qoblee taphatu, nama takkaatillee nama arrabsee hin beekne, nama wanni hin fudhanne. Kanaafuu komantii jalatti warroonni yuutuubaa hin dagatina isinin jechuu barbaada. Mee sirkannaan sirba akkaan jaalattu kan uummata kana gaabbasu naaf himi. Sirba akkaan jaalattu kan uummata kana gaabbasu naaf himi. Mee ati akkaan jaalattu itti baane an hin beeku. Kan naa ta'u ormaan ta'u ta'a. Kan jaalattu waan ati jaalattu laaluu barbaanne malee. Laa kan sitti tole baane.
أستي متيار جرا خينا خنا تتولمو خنا تولم بنا Jouw auto waard? Via wijkopenauto's.nl kun je daar snel en eenvoudig achter komen. Voer gewoon de gegevens van jouw auto in en je krijgt de جرا خينا وارد أنا verkoop. زرت تسرع أنت تربط كذا En na een snelle controle in een filiaal verkoop je ons jouw auto. لبيتا والكسني بريدا بنت ليبر آمنا تولتا بوني بونتورا بريدا تنا قلبينا مسينتا اوكو فالكسني بريدا بنت ليبر آمنا تولتا بوني بونتورا بريدا تنا قلبينا مسينتا يا سكوتو يا حنين onne tante nabani summa fila teani jalalate nahani ya damato ya hani onne tante nabani summa fila teani jalalate nahani bani hula ejito sumarufi manakhe jalabula shukule ijabula onnete bani hula ejito sumarufi manakhe jalabula bontiya wayati mire loshana bagansi bare Bagansi bare Oko faltusni bareta Dimpulle bar amna tolta Boni bontura bareta Tana kalbina masinta Oko faltusni bareta Dimpulle bar amna tolta Boni bontura bareta Tana kalbina masinta Ya sepoto Ya hani Jachi khanke darani Gandayani Maal kata lagi Dia suma berdu jaltu kuman Ismani tambira jaladen bekusuma Sirkuye pia suma berdu jaltu kuman Ansimali khabira jaladen bekusuma Ya sirkuto Ol khasi sirkanan Kontu wayatire Sagana Bagasi Oko faltus ni bareta Dentule par amna tolta Boni bontura bareta Tana kalbina masenta Oko faltus ni bareta Dentule par amna tolta Boni bontura bareta kalbina basita kulli khanke annani yachi khanke darani sidabundan dayani ogasi wal farani kulli khanke annani yachi khanke darani sidabundan dayani ogasi wal farani
اوكي خرجت في اردن توتا خيني قاسر كنان وجه ترتينو اللي انا فكرت سركو سبت هاتلو هالكنكاري ولا كشتيه سمبال هذا هو دقا ها انا قالوا جاي لي خيانات تعرام الانسان ده ولا ارى بربر مسك وانت في بوم فلاشي نرفتو ibaata يا anuu deemee rafuu deema نرفتو xiqqoo rafuu fiyaas يا deemti daqiiqaa 20 laayifii irra taa'ee si dawwala اوكي ibaataa يا ciao okay bye si dawwala ishee okay bye باي باي